Hojjettoonni warshaa sibiila Adaamaa sosochii maas ispoortii gaggeessan itti gaafatamaa waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Adaamaa dabalatee hojii gaggeessitoonni warshichaa fi hojjettoonni qooda fudhattoota sosochii kanaati. Warshaa sibiila Adaamaatti itti gaafatamaan bulchiinsa humna namaa obbo Mulaatu Ittafaa hojjettoonni hojii irratti cimina akka qabaatanii fi qulqullinaan hojjetaniif sosochiin ispoortii ganama gahee olaanaa qabaa jiran. Ispoortiin nama kamiifuu murteessaadha. Tokkoffaa nageenya ofiitiif ispoortiin murteessaadha. Lammaffaa immoo akka dhaabbataatti yoo ilaallu dhaabbata kana keessatti hojjettoota hedduu jira. Hojjettoonni kun yeroo baay'ee maashinii irra hojjetu. Maashinii kaasuun dura ispoortii yookaan jabina qaamaa hojjetanii qaama isaanii sirriitti sosochoosanii gara hojiitti yeroo deeman guyyaa guutuu hojii isaanii bu'a qabeessaan hojjechaa oolu. Kanaaf ispoortiin hojii keenya bu'a qabeessa gochuudhaaf, qaama keenya nagaa gochuudhaaf, fayyaa gochuudhaaf murteessaadha. Sosochii ispoortii kanas bifa idilaa'een yeroo yerootti itti fufsiisaa jiraachuu himu. Akka sagantaa hojii keenyaatti mijeessine ganama akkuma har'a agartan kana ganama yeroo hundaa hojjettoonni keenya tun jalqabin dura yoo walirraa hin kutin karoora baasnee torban keessatti guyyaa 4 yeroo hundumaa akka hojjetan goonee jirra. Hojjettoonni warshichaa tokko sosochii maas ispoortii kanarraa gama fayyummaa fi ga'umsa qaamaatiin irraa fayyadamaa jiraachuu dubbatan. Ispoortiin dhala namaatiif wanta barbaachisaadha. Ispoortii hojjennee gara hojiitti gaafa eegallu si'aayinaan kana hojii keenya milkeeffannu ganaman qaama ho'ifannee namni hundi mukaa'ee manaa beellu gara hojiitti gaafa dhufu ispoortii qaamaan gaafa sosochee gara hojiitti seenu hojii bareedaadha kan inni dalagu kanaaf fayyada ispoortiin. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaa obbo Murgeetaa Qabatoo akka sadarkaa magaalaatti jiini seenee torban jalqabaatti akkasumas dhaabbileen magaalattii keessatti argamanii fi hawaasni sosochii ispoortii kana bifa idilaa'een akka gaggeessan taasifamaa jiraachuu dubbatu. Egaa akka magaalaa Adaamaatti sosochiin ispoortii maas ispoortii jennee waamnu kun sosochii qaamaa akka magaalaa keenyaatti karaa adda ta'een irratti karoorfannee sochii guddaa taasisaa jirra. Akka fakkeenyaatti fudhachuudhaaf sadarkaa magaalaatti jiini seenee torbaan jalqabaa irratti guutuu magaalaa kan hammate gaggeessuudhaaf sagantaa qopheeffannee jalqabnees irraa jechuudha. Karaa biraatiin immoo amma kan giddugalatti akka magaalaatti gaggeessinu sanaan alatti amma gaggeessaatiin hin jirru kun dabalatee warshaaleen magaalaa Adaamaa keessa jiran baay'een isaanii hawaasa bal'aadha kan carraa hojii uumanii fi hojjechiisan waan ta'eef hojjetaan kun qaama hawaasaa hedduu garaagaraa of keessaa waan qabuuf warshaaleen magaalaa Adaamaa keessa jiran hunduma keessatti jalqabsiisnee jira. Karaa biraatiin bal'inaan kan irratti karaa milkii qabuun hojjechaa jirru manneen barnootaa irratti jechuudha. Manneen barnootaa magaalaa Adaamaa keessa jiran almost hunda karaa jechuu dandeenyu barsiisaa dabalatee sochii qaamaa akka hojjetu kallattii kaa'annee irra deemnee hordofaa jirra. Haala gaariin deemaa jira jechuudha. Sochiin qaamaa kun namni hundinuu mana isaatti qeeqee isaatti karaa itti dhiyaate irratti bakkuma jirutti sochii gabaabduu taasisuudhaan gara hojii isaatti akka bobba'uu danda'u kan mana oolisoo jiraate ganama hojjetee gara mana isaatti galuu danda'u hawaasa fayya qabeessa uumuu keessatti karoora addaa qopheeffannee hojjechaa jirra. Sosochiin maas ispoortii kun caalmaatti akka lafa qabatuuf bakka hanqinaaleen mul'atanitti hojiin sosochii uumuu akkuma itti fufeetti jiras jedhan. Amma hojiin guddaan hojii hubannooti. Hojii hubannoo cinaatti namni rincicuun jira, ceemphaa'uun jira, hubannoo kan qabus jechuudha. Kana keessaatii guyyaa tokkoon hin baaftu dhawaata hojii dadammaqiinsaa, hojii hubannoo miidiyaa keessanis dabalatee sooshaal miidiyaa karaa adda addaatiinis carraa dargaggeessa keenya walitti qabnuun marii dargaggeessa wajjin taasifnuun qaama hawaasaa biraa akka gahu qabu hojii guddaa hojjechuun akka nurra jiraatu harcaatiiwwan amma keessumattuu hojjetaa mootummaa biratti nu mudachaa jiru agarsiiftuudha jechuudha. Achas gamana kan hojjetaa warshaalee garaagaraa keessa jiru yoo cimnee duukaa buune amma karaa nu qabatee jira jechuudha. Kanaaf hojii dadammaqiinsaa guddaa barbaada jechuudha. Karaa lamaan tokko kan nu hubanne hubachiisuudhaaf lammaffaa immoo hubatee ceemphaadha jechuudha. Namni kun hin ceemphaa, hin nuuffaa jechuudha. Itti fufiinsaan hojjechuu faayidaa isaa osoo beeku harkifannaa kanatu baay'ata waan ta'eef dammaqnee dammaqsuudhaan hojii kana lafa qabsiifnee hojjechaa jirra jechuudha. Dhaabbileen biroos muuxannoo warshaa sibiila Adaamaa kana hojiirra oolchuun hojjetaa fayya qabeessaa fi itti gaafatamummaatti kenname ga'umsaan baatu horachuu akka qaban dhaaman. Warshaan kun kallattii nuti kennine keessaatii warshaa dursee yaadicha isaa yaada eebbifamaa ta'uusaa nurraa fudhatee dafee kallattii nuti kennine qindaa'ee qindeessee hoogganaatti godhee barii nuti kennine irraa kaasee kottaan ulaalaa jedhee waliin qindoomnee hojjechaa jirru keessaati isa tokko jechuudha.
Kanaaf kun muuxannoo gaariidha jechuudha. Hojjetaa isaa dammaqa ofiifillee oomishtummaa isaa dabaluu keessatti hirmaannaan hawaasni dammaqee hojjetu gahee olaanaa waan qabuuf fayya qabeessummaan isaanii akka eegame ta'e fayyadamaadha jechuudha. Dhaamsa waliigalatti qabu akka warshaalee adda addaa haa ta'u manneen mootummaa, manneen barnootaa, dhaabbilee mootummaa, miti mootummaa, hawaasa waliigala magaalaa Adaamaatiif dhaamni qabu ispoortiin waa hunda fayyadamummaa ispoortii qaama isaaniitiif, fayyummaa isaaniitiif, tokkummaa isaaniitiif, jaalala isaaniitiif qabu sagantaa kanatti ibsee keessaa bahuu hin danda'u. Hin beekas uummanni bal'aan uummata magaalaati waan ta'eef cimee hojjechuu qaba, fayyummaa isaa eeguu qaba.